إيفما أكما بوليتيكي دي باسو في شيء أنا أوجين سينو جنني نيكا كني أولي كده سفيغا توري أكني بوليتيكي دي بايرا تا المانو رومو إدلي الدنيا ترجم تانو يسا كله كده دعنا تاني أكما بيكا مو كليسا إسينيس أنيس دمو بوليتيكي نيا بايسي بوجا تيف والجنيه وادا وليغالي يوجرات دعاء يوجرات جراسي يودو تمو رينفاسي جنة بربادا توري أكما ولين دبنة وان كانت سنة هرجع ويامي كفاكينيت غير ويا ديك دما أول يروكينيت تقولني وليغالي دما هاتوري ويا هدا رينفاسي أكاسين دوتة جرتوفي أكاسين تدوتة سون أكما نوتي ماما توري باكستاني otoo mana hojiitii balleessee gara mana obboleettii keenya utuu geessu akka duute dhibbaan dhibbatti irra geenyee jirra. Maatii obboleettii keenya suuraadhaanis viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira jechuudha. Asirratti wantan jechuu barbaadu maatii firoottan obboleewwan hundayyuu akkasumas hiriyoottan ijoolleen gandaa akkasumas obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu jajjabinan sin yawwa. Gaddaa wal arginan seenee gaddaa walitti deebinan seenee gammachuudhaan argamte jennaa walitti deebina jennee eegaa turre amma gaddaa walitti deebinee dhiifama naa godhaati wannan sirra barbaadu obboleettii keenya kana gara biyyaatti galchuu malee carraan qabnu maatiin tokko tokko mee suuraa sii nu ergii maal jedhu ani immoo suuraa sii erguurra akka barbaadettu yoo dhufee jiraatte suuraa sii maatiitti erguurra reenfuma sii maatiitti ergine jennaan akka barbaadan itti ilaalanii namni makiinaadhaan du'e akkamitti du'e mee suuraa naa ergin jedhamu namni makiinaan du'e waan ta'eef dagaa makiinaa maali kan jedhu abbaa beekutu beeka walumaa galatti atattamaan reeffa sii gara maatiitti erginu namoonni shakkii qabdanuu fi waan biraa qabdan shakkii keessaa ba'a mubaarak obboleessi keessa dhibbaan dhibbattoon sin mubaarak dhiifama jala murtanii qabu battan diqqoo mubaarak maallaqa nyaatee haqa ijoollee shamarran biyya arabaa dhossa ka jedhu abshiraan sinin jedhaan dhibbaan dhibbatti sagaltamaa miti dhibbaan dhibbatta mana waan kana immoo seera qabeessani namni isin qabdanu namni isin amantanu Saudi Arabiyaa keessa jiru reenfa dhaqee isin ilaaluu danda'a amma bakka reenfaas waraqaadhaanis viidiyoodhaanis laga qabeera waan ta'eef namni isin ana caalaatti amantanu yookiin ana caalaatti amanuutu hin taane namni isin barbaadan Saudi Arabiyaa keessa jiru ijoollee mana madaamii jiranullee deemanii yoo ilaaluun eeyyamamaa ta'e bakka siin jirtu erguudhaaf qophiidhaan. Sini gadi ijoolleen naannoo ijoolleen jalli. Waan kana dalaydee waan guddaa dalaydee waan isi amma kasi amanullee kasi amanuu baatellee waan goote rabbii jecha goote kana abbaan amane amanuu ati waan hojjette bakka hin gayuudha. Ana akka kiyya kana si dhoggaa. Akkuma suuraa jette sani suuraan warra hedduu namni asitti yeroo ta'u yeroo adagaa makiinaatiin du'u ni argina. Maatii san irra deebiftanii yoo waan boochisu yoo ta'e malee akkuma jettan hin ergin jedhee yaadaanillee hedduu warra makiinaan asitti du'u nutu beeka waan ta'eef achumatti haala dandameen achumatti halaalan malee itti ergitanii ennuun godhini kana asumaan odoo bira tartee natti tola. Haa ta'u ammoo waan godhamuu qabu amma dhugatti karaa caala akka dhaamsa obbolummaatti akka ilmaan Oromootitti waan godhamuu qabu qofa irratti adalaynu malee kasi amanes kasi amanuu baadhes kana of duuba deebitee odoo haasa'uu baatte baay'ee natti tola jedhee yaadaan waan godhuu qabnu qofaa goonu. Galatoomii obboleessa kiyya qaalii obboleettiin keenya dhibbaan dhibbatti adagaa makiinaatii fi akka Paakistaanichi illee du'aaf jireenya gidduu jiru akka tumana hojiitii baatee akka boontuu ofiin boontuu maa jettan sun asumaani lakkoofsa mi'atti lakkoofsa lama barreeffataa arti mucayyoollee bilbileetti meeraa isillee nu galcha warroonni mudeetara haadha lakkoofsa lama sana galcha lakkoofsa lama san galcha isillee Arkisera ye amanti mul'ataara Oromoo sheer walii godha Roozaa Muluqanii moo Yuusari dhiifama
akkuma obboleettii keetii baasuuf sheexanaa wajjin isin hojjenne ne kakanne olii gadi fiigaa turre akka obboleettii keetii baheera galatoomi nu wajjin dhaabachuu keetiif dhageesse yoo jala jiraatti akkasii yoo jala hin jiraanne immoo kottuutii uummatuma irratti dhiifaman si gaafadha gara kootiin naani ol galteetta neetworkii maal fayyadamnaan iyyoo hojjeta waa tokko gurraacha hundi keessan irratti mul'ataa jirtan eenyu viidiyoo banatee jira nama meeqa jiraan beekuwan komentiin ilaala malee gadi buusiti waliin wal deebisi laa neetworkiin sirreeffadha hin deeminaati dubbadhaa nama naa galcha ilaa ammas irra deebii dubbadhuu dheettanu obbolaan keenya dhaggeeffadhaa warri obboleettii kee artistuu fa'aa obbolaa balleessi yoo danda'ame viidiyoocha yoo waan si jeeqaa jiru jira artistuu fa'aas keessa hin jirta inni isaanis ni jira rakkoon qaba yoo cufame deebi'aa kottaa manni kun na guddisaa modereetoroonni naani guddisa neetworkii inni qabda miti naani guddisa koppilinkii fanaa godhaa Five G naannoo kamitti hojjeta? Ajaa'iba wallahi. Neetii lama na ilaala. Safaariikoom wala camlaqa qawaayiga. Keessaa baanee kaan ol kumanna birrii wal kaa fudhanii kaan erga wala xaallalu ta'e. Akka neetworkiin waa tokko hin hojjenne. Neetworkiin biyya alaa jiraata kanaan fudhatee galuun bal'oo dubbadha boo. Awuzu billaa na sheexaa rajim nannoo. Oke, mana ya? Mejo le ergadha me difa maudin. Please ko pilin ko da. Numa dibba sagal tigal le kono. Wal galcha amma wal galcha baka. Zai kuma man nangote, kuma dibba tol ban nangote. Wal galcha ko pilin ki sheri golati wal galcha. Warren dhimma baay'isee sirriitti nageenya isin nageessisaa gastii ol galchaame sagaleen koo jira maal dhaggeeffadhu gati sagaleen koo jiraachuu irratti nan jira amma too sagaleen koo jiru wallahi hin cufu ta'an bula baay'ee akkasuma Anjir abiti amma si akkasin jirta mubarak jettan abdiin qaba kunoo nama sanatti mul'iseera. Safaarii kottan dee beeka. Dhiifama naa godhaa nagaasa naa galchaa modereetorri wal galchaa gaama. Bakka. Dhiifama naa godhaa antinaa kootiyyuu neetworkiitiyyuu akka na rakkisaadha. Kanan beeka neetworkiin baay'een hojjetu. Wal galchaati amma naani kottol galii nugee kottol galii amma sagaruu gurraachinii akkuma jirtu jira fuula koo immoo amma sangaa geesseera amma sangaa. Isin agarsiisa wallaahi. Lakki bineensa moo nama kun fuula koo kan inni guddiseera isin biratti artistu fa'a. Mul'ataa jirtu.
guddisee jira miti fuula koo. Ni mul'ata rakkoon qabu. Akkasaatti. Maal rakkoo qabu anuun saafataadhaa of ilaalu. Argaa jirtu kan itti na mul'isaa mul'ata. Gurraacheseera. Maal gurraacheessu jettu sheexana intanaan fakkeessi jira malee sheexana gammachuu keessa deemu. Namatti mul'isu sirriitti tokko darbee malee. Ilaa fuula koo waa inni ala galatti godhee jiru laala. Neetworkiin diduun minaamni waanuma jiru garuu akkana nama gochuun eessaa ba'e. Maal gochuu? Refreshii. Akkam? Ola taa'ee hin deebi'e. Ola taa'ee uummata harkaas hin deebi'e. Amma mul'ataa miti? Artiistu fa'a? Ayyee mul'ata. Bakka kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo idilee addunyaa irratti argamtanu yoo sagalee fudhatan argattanii akkuma beekamu kaleessa isinis anis dhimma obboleettii keenya baay'isee bojaatiif walgeenyee waadaa waliigallee yoo jiraatte jiraasii yoo duute immoo reenfasii jennee barbaadaa turre akkuma waliin dubbannee waan kanatti seenne haraga guyyaa meeqaffaa keenyatti gara guyyaa 20 ol yeroo keenyatti gubnee olii gadi dhamahaa turre guyyaa hadhaa reenfisii akkasiin duutee jirtuu fi akkisiin itti duute sun akkuma nutti himamaa ture Paakistaanii otoo mana hojiitii balleessee gara mana obboleettii keenya utuu geessu akka duute dhibbaan dhibbatti irra geenyee jirra. Maatii obboleettii keenya suuraadhaanis viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira jechuudha. Asirratti wantan jechuu barbaadu maatii firoottan obboleewwan hundayyuu akkasumas hiriyoottan ijoolleen gandaa akkasumas obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu jajjabinan sin yawwa gaddaa wal arginan seene gaddaa walitti deebinan seene gammachuudhaan argamte jennaa walitti deebina jennee eegaa turre amma gaddaa walitti deebine dhiifama naa godhaati wannan sirra barbaadu obboleettii keenya kana gara biyyaatti galchuu malee carraan qabnu maatiin tokko mee suuraa sii nu ergii maal jedhu ani immoo suuraa sii erguurra akka barbaadettu yoo duute jiraatte suuraa sii maatiitti erguurra reenfuma sii maatiitti ergine jennaan akka barbaadan itti ilaalanii namni makiinaadhaan du'e akkamitti du'e mee suuraa naa ergin jedhamu namni makiinaan du'e waan ta'eef dagaan makiinaa maali kan jedhu abbaa beekutu beeka walumaa galatti atattamaan reenfa sii gara maatiitti erginu namoonni shakkii qabdanuu fi waan biraa qabdan shakkii keessaa ba'a Mubaarak obboleessi keessa dhibbaan dhibbattoon sin Mubaarak dhiifama. jala murtanii qabu battan diqqoo Mubaarak maallaqa nyaatee haqa ijoollee shamarran biyya arabaa dhossa ka jedhu abshiraan sinin jedhaan dhibbaan dhibbatti 90 miti dhibbaan dhibbatta mana waan kana immoo seera qabeessani namni isin qabdanu namni isin amantanu Saudi Arabiyaa keessa jiru reenfa dhaqee isin ilaaluu danda'a amma bakka reenfaas waraqaadhaanis viidiyoodhaanis laga qabeera waan ta'eef namni isin ana caalaatti amantanu yookiin ana caalaatti amanuutu hin taane namni isin barbaadan Saudi Arabiyaa keessa jiru ijoollee mana madaamii jiranullee deemanii yoo ilaaluun eeyyamamaa ta'e bakka isin jirtu erguudhaaf qophiidhaan. Isin gadi ijoolleen naannoo ijoolleen jalli. Waan kana dalaydee waan guddaa dalaydee waan nisi ama kasi amanullee kasi amanuu baatellee waan goote rabbii jecha goote kana abbaan amane amanuu ati waan hojjatte bakkaan gayuudha. Ana akka kiyya akkana si dhoggaa. Akkuma suuraa jette sani suuraan warra hedduu namni asitti yeroo ta'u yeroo adagaa makiinaatiin du'u ni argina. Maatii san irra deebiftanii yoo waan boochisu yoo ta'e malee akkuma jettan hin ergin jedhee yaadaanillee hedduu warra makiinaan asitti duunutu beeka waan ta'eef achumatti haala dandameen achumatti halaalan malee itti ergitanii hennuun godhini kana asumaan odoo bira tartee natti tola. Haa ta'u ammoo waan godhamuu qabu amma dhugatti
راجع akka dhaamsa obbolummaatti akka ilmaan oromootitti waan godhamuu qabu qofa irratti adalaynu malee kasi amanes kasi amanuu baadhes kana of duuba deebitee odoo haasa'uu baatte baay'ee natti tola jedhee yaadaan waan godhuu qabnu qofaa goonu. Galatoomii obboleessa kiyya qaalii obboleettiin keenya dhibbaan dhibbatti adagaa makiinaatii fi akka Paakistaanichi illee du'aaf jireenya gidduu jiru akka tumana hojiitii baatee akka boontuu ofiin boontuu maa jettan sun asumaani lakkoofsa mi'atti lakkoofsa lama barreeffataa arti mucaa ijoollee bilbileetti meeraa isillee nu galcha warroonni mudeetara haadha lakkoofsa lama sana galcha lakkoofsa lama san galcha isillee Alkisera ye. Amanti mul'ataara. Oromoo sheer walii godha. Roozaa Muluqanii moo Yuusaari? Namni biraan barreessinaa obboleettii keenya barbaanne. Harkiftanii jirtu immoo beeksistaniitu. Kasuraa obboleettii keenya akira lakkoofsa kudhanii tana na fakkaate isin lakkoofsa kudhanii tana. Harkiseera gastii erga obboleettii keenya. Galtee jirti bar galtee jirti. Laala galle. Eessa jirti? Galteen jirti. Laa hin galle. Amma galteen. Hin galle. Amma galaatti dabra. Iyyee galtee jirti. Galteetti miti? Galteetti. Ta galteetu ni siila. Jalatti dhuftee. Sì, obboleetti. Poi. Obboleetti sì. Mootii qabatte. Maqaan si eenyuuni? Warqee. Warqeedhaati. Ilaalaa Oromoo nama akkanaa jira la. Mootii irra jirti. Mootii irra hin jirtu. Yaa aboo yeroo akkanaallee walitti. Oromoo ilaala. Oromoo ilaala. Mee maali yaa aboo yeroo akkanaallee walitti. Ma barbaachise. Narraan buuftan waan ergina dideewu. Ishee miti si'aka. Ishee miti. Barreeffadhaatti lama. Gastii ergadhu naani gastii keessa ilaalaa. Yuusar jedhee macarashaan isaa 10 lakkoofsi qabadan. Isi lakkoofsa dheeraa lakkoofsa akira 10 qabdi. La tasaddeettamii tokko barreeffattu tanaa miti isin. Maal garuu namni isaa nagaadhaa gaafa duraas nama meeqa biloo qabe sababa kana. Ammas hin barreessina bilookii godhaa warra lakkoofsa barreessu 7 barreeffadhu obboleetti ati. Ilaalaa galchaame xumurri isaa 10 jedha. Ergan gaafa viidiyoo mucaa kana hojjedhuuti wallaahi kaawuntiin waan hin ginarraa ka'uu didee amma waan hin xumuraa irra jira. Amma kana kooppiin kiitu goote gaarii jazba. Waa'ee keetiifan bakkee keessa deemee. Obboleettii keenya 7 barreeffadhu. Yoo jala jiraatti 7 barreeffadhu. Qabbanooftoo wayiitii micattiin. Moo neetworkiin qabdu. Yaa aboo mucayyoo mucayyoo jirtu sheeritti godhaa warri akkaawuntii si beektan sheeritti godhaa. Uftee barreeffattee ittiin dhagoo himeette bilbila. Ishi. Warri mana kana jaallattan yoo jibbitanis please 7 barreeffateera tokko ishii ta'uu noolu.
Koppiliin لا يسيب تبون لما دي لبر فتارة لما دي لبر فتارة ليس يسيم بين يورفتي Ay. Isin na baru garab isin na kaje. Mulo ki dan baru. Koi tayyiban al-kiftetti koi. Tayyiban al-kiftetti yetti mulli seke. Mutarashan kudani tayyiban al-kiftetti. أيه Olgale boletti al-kifamtetta. Mutarashan kudani argan jira tayyiban al-kiftekate. سيني ورقة ما طيب انا كيف ترجع انا ما عشان ساكونني يوسر جد ورقه ورقه طيب انا دي بيار كيس ارجيتا طيب اشيلو ممار كيف تقاتل كيس ردي بي दीदी के सानगर बताए कौमी